Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee akka jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 jalqabee akka sa'a 3tti meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayit Naayil Saatii fi feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Hordoftoota amantii kiristaanaa baga dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Kamisaa amajjii 7 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 29 keessummeessaa keessan har'aa an Nugusuu Taamireeti. Haasaa Pireezidant Trump godhuurraa kan ka'e deeggartoonni pireezidantichaa kuma hedduutti lakkaa'aman kaleessa akka seeratumtoonni biyyattii filannoo garagalchan dhiibbaa gochuudhaaf jecha waajjira mana maree biyyattiitti humnaan girrisanii seenuudhaan jeequmsa kaasan. Manni maree Yuunaayitid Steets garuu kaleessa galgala walga'uudhaan Joo Baayiden filannoo biyyattii injifachuu isaanii sirna raggaasisu gaggeessuutti fufee jira. Itoophiyaatti har'a guyyaa ganni yookaan guyyaa dhalata Yesuus Kiristoos itti ayyaaneffatamee ooludha. Haala ayyaanichaa magaalaa Amboo keessatti itti ayyaaneffatamee gabaasaan keenya achi jiru jiraattotaa fi waajjira misooma gabaa kan magaalittii dubbisee jira. Akaakuu vaayirasii koronaa haaraa Biriiteenii fi Afrikaa kibbaa keessatti mul'ate kan talaalli dandamachuu mala jedhamu ilaalchisee ogeessa fayyaa kan dubbisne ni qabna. Kanneenii fi gabaasaalee kan biroo akkasumas oduuwwan Itoophiyaa fi naannolee addunyaa kan ilaallatan qabannee galgala kana dhiyaanna. Tigisti gammee sagantaa kana akkuma jirutti simbiraan geessi amma oduu addunyaatu dursaa guutuu oduutiif namoo daandii. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya warra ayyaana ganni yookaan guyyaa dhalata Yesuus Kiristoos ayyaaneffattaniin bagattiin sin ga'e jennaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Deeggartoonni Pireezidaant Tiraamp kaleessa Kaapitool Hiil yookaan waajjira mana maree Yuunaayitid Steetsitti humnaan girrisanii seenuu ilaalchisee miiraa fi ilaalchawwan wal makoo akka rifaatuu gaddaaf qeeqaatu biyyoota addunyaa adda addaarraa dhaga'amaa jira. Wanni Waashingtan DC keessatti mul'ate amala Ameerikaa miti. Nuti jabina dimookiraasii keenyaatti ni amanna. Dimookiraasiin Ameerikaa cimaa ta'utti ni amannaa jedhan Pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakroon dhaamsa kaleessa viidiyoodhaan dabarsaniin. Muummichi ministeeraa Hindii Naareedaa Moodii immoo dhaamsa fuula tiwiitarii isaanii irratti barreessaniin mormii fi hokkara Waashingtan DC keessatti geggeessame na argan baay'ee gadduu isaanii ibsan. Karaa nagaa aangoo walitti dabarsuun itti fufuu qaba. Hiriirawwan hokkaraa seeraa ala geggeessamaniin kun hanqifamuu qabu jedhanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Taayiwaanis gama isaaniitiin dhaamsa kaleessa dabarsaniin hokkara kaleessa Waashingtanitti geggeessametti gadduu isaanii dubbatan. Akka lammiiwwan Taayiwaan Waashingtan DC keessa jiraatan qophee of eeggannoo ol kaasaniif nageenya isaaniif dursa kennan dhaamsa tattamaa dabarsuu isaaniillee dubbatan. Ministeerri dhimma alaa Paakistaan Zaahid Hafiz Chaudhries wanna Waashingtan keessatti tahaa jiru kan itti dhiyeenyaan hordofaa jiran ta'uu ibsanii haalli sun dafee tasgabbaawa deemsa aangoo walitti dabarsuu sanarratti danqaan ta'u jennee abdannaa jedhanii jiru. Seeratumtoonni Yuunaayitid Steets kaleessa yeroo deeggartoonni Pireezidaant Tiraamp waajjira mana maree Yuunaayitid Steetsitti humnaan girrisanii seenan tarkaanfii humni poolisii achi ture fudhate galateeffataniyyuu akka qorannaan irratti geggeessamu gaafatanii jiru. Kanneen haala achi ture mul'isan viidiyoolee hedduutu jira. Tokko tokko innaa ilaalaman waan nama yaaddessuuf keessaa qabu. Kaan irratti immoo poolisoonni gootummaa agarsiisanii jiru jedhu Seneetar Chris Murphy. Miseensi mana maree Yuunaayitid Steets Tiim Raayaan immoo hokkara kaleessaa sanaaf gama nageegudotaatii dursaniitti qophaa'uun akka hanqatu dubbatan. Sababaa kanaan kanneen hojii isaanii dhabuuf jiran akka jiraachuu malanillee dubbatan. Miseensittiin mana maree Yuunaayitid Steets Ilhaan Omaaris nageenya biyyoolessaa eegsisuuf biliyoona hedduutti baasaa jirra. Har'a waajjira mana maree Yuunaayitid Steets irraa gurmuu namoota seera dhablootaa dhorkuu dhabuun waan fudhatama qabu miti jedhanii turan kaleessa. Kan yaada guutummaa biyyaa hawwate dorgommii barcuma mana maree murtii seeraa yookaan senetii Yuunaayitid Steets lamaaf kutaa Joorjiyaa keessatti marsaa lammataaf geggeessame eega injifatanii booda Dimookiraatonni mana maree bakka bu'ootaa yookaan Koongireesii fi mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Steets yookaan senetii keessatti sagalee yayyabaa yookaan irra aanaa argatanii jiru. Kan yeroo dheeraadhaaf kutaa Riippaabilikaanonni itti injifatan taatee turte Joorjiyaa keessatti Dimookiraatonni injifatanii manneen maree Yuunaayitid Steets lamaan keessatti irraantummaa argachuun waan eegamuun turre.
Joorjiyaa keessatti seneetara gurraachaa ka jalqabaa ta'uuf ka jiran lubichi Raafaayel Waarnook Riippaabilikaantittii Keelii Loofler injifatanii barcumicha fudhatan. Miseensi Dimookiraatii ka biraan Joon Osoofis Riippaabilikaanticha Seneetar Deevid Perduu injifatan. Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Eega waraansi Tigraay keessatti jalqabame as uummanni miliyoona 1 ol ta'u sababa waraansichaatiin manaaf qe'ee ofirraa buqqa'u aangawaan naannichaa tokko dubbatan jechuudhaan maddi oduu Reuters gabaasee jira. Bulchiisa ce'umsaa naannoo Tigraay mootummaan federaalaa ramade keessatti aangawaa olaanaa ka ta'an obbo Gabra Masqal Kaasaa kibxata galgala televiziyoona Itiyoophiyaa kutaa afaan Tigree waliin gaaffiif deebii geggeessaniin kana dubbatan. Akka jecha isaaniitti kanneen keessaa walakkaa ka ta'an manneen jalaa gubannaan qe'ee ofii dhiisanii baqatan. Lakkoobsa aangawaan Tigraay himan kun ka duraan namoonni Tigraay keessatti qe'ee ofirraa buqqa'an 950 ta'uu isaaniif kanneen keessaa 50 gara biyyoota ollaatti baqachuu isaanii tilmaamame dachaan dabala. Mootummaan federaalaa Itiyoophiyaa eega sadaasa afur raayyaa ittisa biyyaaf paartii naannoo Tigraay bulchaa ture adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti waraansi jalqabee as imala gara sanatti geggeessamu daangessee jira. Aangawaan koomishina to'annoo sodaa balaa ka biyyoolessaa Itiyoophiyaa obbo Mitikkuu Kaasaa madda oduu Rooyitersiif ibsa kennaniin lakkoobsi aangawaa naannoo Tigraayin kenname sun ka beekannaan sirnaa kennameef akka hin ta'in dubbatan. Akka jecha isaaniitti uummanni Tigraay keessatti manaaf qe'ee ofirraa buqqa'e 110,010 yoo ta'u ka miliyoona 1,800 jedhamu irratti garuu qorannaan ka geggeessamaa jiru ta'uu dubbatan. Lakkoobsichi tilmaama duraarraa dabaluusaa garuu naalle. Jaarmaan dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa akka jedhutti lammiiwwan Itiyoophiyaa Tigraay irraa gara Sudaanitti baqachuun agammaatti illee ittuma fufee jira. Waggaan haaraan barri 2021 eega seene guyyaa xiqqoo keessatti namoonni gara 800 Tigraay irraa daangaa qaxxaamuranii Sudaan ba'aa seenuu isaanii dubbatee jira jaarmayichi. Dhaggeeffattoota keenyaa oduun ammaaf qabnu kanuma. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haasaa Pireezidaant Tiraamp godhurraa kan ka'e deeggartoonni pireezidaantichaa kan kuma hedduutti lakkaa'aman kaleessa akka seeratumtoonni biyyattii filannoo galagalchan dhiibbaa gochuudhaaf jecha waajjira mana maree Ameerikaa girrisanii seenuudhaan jeequmsa kaasan. Manni maree Yuunaayitid Steets garuu kaleessuma galgala deebi'ee wal ga'uudhaan Joo Baayiden filannoo biyyattii injifachuu isaanii sirna raggaasisu gaggeessee itti fufee raawwateeras Maayikel Kwiinii fi Paatsii Waadaa Kiswaaraa isa gabaasan jaalanneetu dhiyeessa. Seeratumtoota keessaa tokko barcuma duubaan jilbeenfatanii kadhataa turan. Poolisoonni mana maree Yuunaayitid Steets keessatti qawwee yookaan shugguxii harkaa baafatan. Karaa foddaaf balbalaa of ilaallee jiran cabsanii hiriirtonni seenuun waajjira aangoota filatamanii kosiitti dabalan. Haalli ture kan lammiiwwan Ameerikaa biyya ofii keessatti takkaa ni argina jedhanii eegan miti. Waan iddoo sana ture guutummaa Yuunaayitid Steets keessatti gama televiziyoonaa dhaamsa dhuunfaa namoonni walii daddabarsaniin akkasumas marsariitii hawaasaa irratti mul'ataa ture. Roobii darbe hiriirri nagaan kan gaggeeffame yoo ta'u ba'ii filmaataa pireezidaantummaa mormuuf akka ta'e ibsamee ture. Lafa fageenya dheeraa hin taane irratti immoo seenetaaf koongirasni ba'ii filmaataa pireezidaantummaa raggaasisuuf walga'ii gaggeessaa turan. Pireezidaant Tiraamp haalli kun utuu uumamiin dura haasawaa dhageessisaniin We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Takka abdiin kutannu dhugaadha jennes gonkumaan fudhannu yeroo hanni jiraatu fudhachuu hin qabduu jedhanii turan. Hiriirtonni kun gara mana maree Yuunaayitid Steetsitti akka qajeelan Tiraamp yaada dhiyeessan. Gamoo sana hiriirtonni itti dhiyaataa yeroo deemanitti daangaa poolisiin akka hin dabarre kaa'ee dhiibutti ka'an. Dheekkamsaan darbanii gara gamoo walga'iin gaggeeffamaa jiruutti ennaa seenan seeratumtoonni dheessan. Waashingtan keessatti hiriira gaggeeffamuuf yeroo tokko tokko immoo hokkarri jiraachuun bona darbe mudatee ture. Inni kaleessa ta'e garuu adda. Liam Donovan paartii Riippaabilikaanotaaf kanneen karooraa fi imaammata baasan keessaati. Isaanis akka jedhanitti. What's unheard of is having individuals storming the Capitol, breaking down windows, breaking into offices. That's a shocking thing to witness. Namoonni dhuunfaa mana maree Yuunaayitid Steets haleelanii foddaalee waajjiroota cabsanii seenan jechuu dhageenye hin beeknu.
kun suukanneessaadhaa jedhaniiru. Roobi kaleessaa aduun seenaa yeroo deemtu dukkanni iddoo fudhataa deeme magaalaa Waashintan keessatti uggurri sochii labsame hojiirra ooluu jalqabe. Miseensonni koongiresaa walitti deebi'anii filannoo pireezidaantummaa baatii sadaasa darbe gaggeeffameef sagalee deeggarsa miseensonni paartii kennan lakkaa'uu jalqaban. Seeratumtoonni deemokiraatotaas ta'e riippaabilikaanotaa Joo Baayiden filannoo kanaan injifachuu isaanii raggaasisuuf cicha akka qaban dubbatan. Walga'ii isaanii halkan guutuu itti fufanii dhumarratti akkuma saganteeffatanitti pireezidaantii Yuunaayitid Isteets inni itti aanu Joo Baayiden ta'uu mirkaneessaniiru. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaatti har'a ayyaanni gannii yookiin guyyaan dhalata Yesuus Kiristoos ayyaaneffatamee ooleera. Ayyaanichi magaalaa Amboo keessatti haala itti ayyaaneffatamee gabaasaan keenya achi jiru Naakoor Malkaa jiraattotaa fi waajjira misooma gabaa magaalittii dubbisee gabaasa kanaa gadi nu ergeera kunoo. Ayyaana yaadannoo dhalachuu Yesuus Kiristoos yookaan immoo ayyaana qillee sababeeffachuudhaan magaalaa Amboo bakka garaagaraatti imaluudhaan haalli gabaa maal akka fakkaatu taajjabuudhaaf yaalii goonee turre. Mukti ayyaana qillee kennaan akkasumas gurgurtaan bushaayeef lukkuu shunkurtiif wantoota ayyaanaaf barbaadaman jedhaman haalaan ho'ee adeemsifamaa jiraachuu ilaallee jirra. Jiraattotni magaalaa Amboo hagi tokko dhimma kana irratti dubbisnes akkas jedhu. Maqaan koo Saawuniin jedhama. Akkuma argitu namni hunduu waan bitatu bitachaa jira. Inni kaan waan nyaataaf ta'u hoolaa kana sandaanqoos deebi'emoo kennaaf illee kan ta'u uffata adda addaas haa ta'u kennoota adda addaa waliif kennuudhaaf jedhee kennaa bitan argaa jirra. Innaa baay'ee namatti tola. Kennaa maaliif kanatti bitte? Eenyuuf bitte? Kennaan ani bite illee ashaangulitii fi sa'aatiin bite. Sa'aatii obboleessa kiyyaafan bite. Ashaangulitiin immoo haadha manaa kiyyaa yookaan immoo jaalallee kiyyaafan bite jechuudha. Ashaangulitiin 750 fi isaa olidha. Muka qillee yookaan Christmas tree gatiin isaa akkamii ayii dubbatamaa jira? Waggaa isa darbeerra baay'ee ol ka'eera. Gatii 200 waan dabalamee jira. Kana caala wanti argitu baay'ee namatti tola. Ayyaana gaarii. Ayyaana gaarii siniif. Baga wajjin nu ka'e maqaan koo Alamnash Tuujoo jedhama. Amma yeroodhaaf kan zaafii gannaa fa'aa hojjechaa jirra. Muka qillee isa nagadaatii jirra. Maayininnat mataa keerra kaan? Mataa koorra kan hin kaawwadhe kanuma muka qilleeti. Gatiin isaa meeqa guddaatti amma xiqqaatti muki qillee? 2,500 kaasee amma 500tti jira. Kennaawwan kan biroo? Hundi jira wanti dhabame hin jiru. Kan zaafii ittiin bareechani shigiin tokko birrii 50 jira. Kan 30 jira. Akkuma namni qabutti jira garuu amma humna isaatiin. Gabaa bushaayeettis argamnee gaafannee jirra. Mee waliin dhaggeeffannu. Abataan jedhama. Hoolota kanan daldala. Gabaan moo meessitan jedhanii sin gomatti dhuguma? Baay'ee isaanoo hin kaane miilana giddu galeessumaan jira horiin. Akkannaa faasigaa sana hin kaane. Re'een tokko coomansaa kun amma inni kun 4,800 kennu. Re'oota xixinnoo ka'ee jira malee hoolonni amma 34 amma 4,000 amma 30 kenniitu gurguramaa jiru. Baay'ee guddii miti. Barreen gaddaarraa maaltu adda godha baran? Badana baay'een dabalee giddu galeessa. Innaa faasigaa baay'ee koronaatiin qabatanii baay'ee dabalanii miilana giddu galeessumatti gurguramaa jiru. Maqaan koo Baqqalaa Guddataadha. Gabaan egaa akkuma horii isaa kan 5,000 kan 6,000 kan 4,000 jira. Ani waanuma xiqqaamtu waan 2,000. Maaltu mi'aaye maaltu rakase? Garuu waan baay'ee ol ka'es natti fakkaatu giddu galeessuma akkuma durii. Baqqalaa Fedhasaan jedhama. Wanti irratti bobba'ee daldalaa jiru kun ammatti haalli isaa gaariidha. Ani keessumaa shunkurtii diimaa qullubbii diimaa kanaan nagadaa jira. Qullubbiin diimaa baay'ee jimlaadha warra daldala warra characharutti dhiyeessina. Ayyaana kanaatiif birrii tokko kan daballe malee birrii 14 birrii 13 fa'ee gurguraa turre. Ayyaana kanatti garuu birrii tokko dabalee nu dabaleen jedhamu. Warri gargalchan immoo hanga birrii 18 17tti gurguraa jiru. Namoota barbarree kiiloodhaan bitatanii fayyadamuu hin dandeenyeef anuu jiraa jedhu aadde Caaltuu Dalasaa gabaa magaalaa Amboo bakka Araadaa jedhame waamu keessatti argamutti hammuma dandeettii namootaatiin barbarree daakamaa gurguruus dubbatu. Amiin Caaltuu Dalasaan jedhama. Kunoo barbareef shiroo gurgurraa. Barbarreen meeqa?
Barbareen kiiloon isaa 170. Nuti immoo kubbaayyaa isaas warra gadaanaa ta'e ani 20 jira, kan 25 jira, kan 30 jira, kan 50 jira. Kubbaayyaadhaan meeqadha inni kubbaayyaa? Kubbaayaan 60. Shiniin ishiin xinnoon immoo 20 jirti. Siniin inni ittiin buna dhuganoo? Inni immoo 40. Isa kana inni kun 35. Isa kam sinii kenna? Akkami ayyaan? Omaan jedhu garuu wayyaa kaa xinnoo gala midhaaniiti miti reem. Nu wayyaa'uu danda'a gara dhufuttis. Eeggannoon weerara vaayirasii koronaa irraa of eeggachuudhaaf taasifamaa jiru garuu baay'ee laafaadhaa jedhu jiraattotni magaalaa Amboo kunneen. Namni waanuma koovidiin jiru itti fakkaatu walitti sissiqee deemaa jira, wal tuttuqaa jira, walitti dhiyaatee deemaa jira. Koovidiin humtuu dagatameeraan jedhanii gama kiyyaatiin. Silaa fageenya ofii eeganii maaskii kaawwatanii tuttuqaarraa bilisa ta'anii sila daldaluu qabu tureedhee yaada. Ayyaana gaarii. Amiin hojjumaanu. Baay'ee of dagannootu mul'achaa jira. Karaa adda addaatiin fakkeenyaaf walirraa eeganii dhaabachuun kun hin jiru, maaskii keewwachuun hin jiru, saayintaayizarii fayyadamuun hin jiru. Wanti kun immoo namni dhibee kanaaf xiyyeeffannoo inni kennu baay'ee gadi bu'aadha. Kun immoo gara fuuldura wanta fidullee hin beeknu waaqnis nu haa eegu malee haala amma jiruutiin baay'ee sodaachisaadha. Xiqqooshii waan baay'ee of eeggannaa jiru natti fakkaatu. Namni siigaa kun akka jiru waluma tuttuqaa jira. Waan of eeggachaa jiru natti fakkaatu baay'ee of dagatee hin jiru. Anis uummata irraa waan adda bahee hin jiru. Akkasumatti of eeggachuun barbaachisaadha baay'ee. Dura baay'ee eeggannoo godhamaa ture amma homtuu waa'ee kana irraanfatee jira. Namni shillaa godhee jira uummanni isuma laalee nama maaskii qabatee deemu argitu hin jiru amma namni baay'een isaanii. Qorra irraa eebee maaltu jira jedhu garuu hin jira jedhu miidiyaan inni dhageenyu baay'ee rakkisaadha garuu. Haala gabaa ayyaana qillee magaalaa Ambootti maal akka fakkaatu ilaalchisee waajjira misooma gabaa magaalaa Amboo keessaa ogeessa dubbisnee jirra. Isinis bageessan jecha maqaan kiyya Geetaachoo Dheessaan jedhama. Waajjira misooma gabaa bulchiinsa magaalaa Ambootti qindeessaa adeemsa to'annoo fi seera qabsiisa gabaati. Haala gabaa ayyaana qillee kana wal qabachiisee jiru sangaa guddaarra yookaan sangaan bal'inaallee akka magaalaa keenyaatti dhiyaachuu baatuyyuu kan dhiyaate gatiin 30,000 hanga 38,000ti. Kormaan yookaan immoo jibichi guddaan 16,000 hanga 24,000tti kan gurguramu ta'uu isaatichaadha. Gatiin lukkuu giddu galeessaan 350 hanga 450tti gurguramaati kan jiru. Oolaa ilaalchisee oolaa tumaalessi 4,800 hanga 5,500tti. Tumaames giddu galeessi 4,000 hanga 4,500tti. Korbeessi 1,600 hanga 2,100tti gurguramaa jira jechuudha. Re'eedhaan wal qabatee re'een tumaalessi 4,000 hanga 6,000tti guddaansaa jechuudha. Giddu galeessi isaa immoo 3,800 hanga 5,000tti. Korbeessi re'een 1,800 hanga 2,600tti gurguramaa jira jechuudha. Dhadhaan egaa akka biyyaatti gargari. Dhadhaan bareeda jedhame hanga 300tti. Giddu galeessi immoo 280tti jechaadha. Shunkurta diimaan kiiloo tokko qarshii 18 hanga qarshii 20tti. Shunkurta adiin kiiloogiraamii tokko qarshii 80 gurguramaa jira jechaadha. Barbareen koloofoonsaa 160 gurguramaa kan jiru ta'uu isaati. Egaa akka waliigalaatti ayyaana bara kanaan wal qabatee gatiin baay'ee garaagarummaan jiraachuu baatuyyuu darbee waan tokko irratti dabalatni kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Keessumaa zayitaan wal qabatee zayinni bara kana dabaleeti jira. Obbo Geetaachoon daldaltoota muraasa gama seeraan alaatiin socho'an irrattis tarkaanfii fudhanneerraa jedhan. Kana keessatti waanuma ayyaana kana wal qabsiisee sitti muudhaa fi hojiin akka waliigalaatti hojjetamu akkuma jirutti ta'ee seera qabeessummaan akka jiraatu jechuun daldalaan tokko yeroo daldalu keessumaa immoo gatii seeraan alaa dabaluu akka hin qabne daldaltoota magaalaa keenyaa baay'ee isaanii galatoonfachuu barbaanna. Gabaa kana yookaan immoo ayyaanni kun dhufe jedhamee saamicha seeraan alaa keessa hin jiran jechuudha. Sirnaan kan daldalanii hawaasa isaanii irraa bitullee lammii isaanii maatii isaanii ta'uu hubatanii gatii isaanii ta'uu yookaan immoo bu'aa argachuu qaban qofa argachuun waan qaban gurguranii dhiyeessanii gurguraa kan jiran ta'uu isaati. Haa ta'u malee immoo parsantii tokko kan hin caalle darbee of jaalachuudhaan faayidaan mallee argachuuf meeshaalee ammasitti himee fi beelladoota ammasitti hime kanallee akka gabaan seenne gochuun baay'isanii bituudhaan dhoksuu yaaluu yookaan daddabarsuu yaaluu kana seera alaa warra akkasii kana nu dursinee hubannee hubachiifnee hojjettoota waajjira keenyaa qabnullee bobbaasuudhaan gabaan sirna godhatee faayidaa isaanii malle daldaltoota barbaadan kana seera qabeessaan gurgurachuu akka qabanii fi hubachiisnee darbee immoo warra didee itti deeme immoo tarkaanfii bulchiinsaallee kan fudhaniif jiraachuu isaati jechaadha. Ayyaana gaarii. Ameen isiniifis ayyaana gaarii. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa haaluma kanaan egaa gara qophii keenyatti aanutti tuunceen dura gaafa ayyaana waggaa dhiitii shubbisi gurbaa jedha Taaddalee Gammachuu mee isaa wajjin xinnoo turtii haa goonu. Taaddalee Gammachuu hedduun galateeffadha. Gara qophii itti aanutti ceena. Qophii fayyaa. Vaayirasiin koronaa yeroo ammaa bifa jijjiirrataa akka jiru hayyoonni fayyaa ibsaa jiru. Bifa jijjiirrate jechuun maal jechuudha? Dr. Masfin Ittaanaa hospitaala Feerbiyu kan Minisootaa irraa jaalanneetu gaafate akkas jedhu. yeroo jennu mutation isa jennu afaan Ingiliffaa mutation jechuun genetic koodii isaanii jijjiiruu, eenyummaa isaanii jijjiiruu, amala isaanii jijjiiruu akkasumas immoo hammina yookaan badina qaqqabsiisan illee jijjiiruu danda'u jechuudha. Kanaaf egaa yeroo vaayirasiin kun tokko tokkotti darbu, yeroo babal'achaa deemu, yeroo hormaata gaggeessu deebi'ee jijjiirama yookaan mutation fiduu danda'a jechuudha. Kan dhukkuba COVID talaaliin bahee namni talaalamaa jira. Bifa jijjiirratee yookaan miteet godhee gaafa jennu talaaliin inni kun hin fayyisu jechuudha. Akkuma beekamu talaalliin kan inni xiyyeeffatee irratti hojjetu vaayirasii tokko yeroo qaama namaa keessa seenu qaamni namaa immoo irraa fayyisuudhaaf antiboodii waan jedhamu mataa inni immoo deebisee dhibee kana namaatti ittisa jechuudha. Garuu utuu dhibeen kun namatti hin dhufin talaalliidha yookaan vaaksineeshinii kittibaata jechuudha kana fudhannee kittibaati kun immoo dhibee namarraa ittisa jechuudha. Egaa vaayirasiin kun qaama namaa keessa seenu talaalliin vaayirasii SARS-CoV-2 kun nama beeku jechuudha. Deebi'ee antiboodii jennu kan qaama keenya keessatti uumeetu inni immoo ofirraa ittisuu dandeenya jechuudha. Garuu akkuma jettee muteeshinii yookaan jijjiirama vaayirasa kanaa gaamma dhagaa jirra. Jalqaba biyya Ingilizirraatii jalqabee asuma Ameerikaa keessa jiraachuu danda'a. Garuu qormaata gaggeessuu barbaachisa. Genetika sequencing kan jennu jira. Yoo isaa sirriitti qalbeeffannee irratti hojjenna malee beekuun nu rakkisaa jiru. Garuu amma yoonaatti muteeshinii yookaan jijjiiramni amma dhalachuun isaa waan nama dinqisiisu illee miti. Haa ta'u immoo talaalli inni fudhachaa jirru kuni hin hojjetamoo hojjetu kan jedhu irratti qorannoon gadi fageenyaan hojjetamaa jira. Garuu amma yoonaatti talaalliin kuni kanas ittisuu danda'a rakkoon hin jiru kan jedhu jira. Garuu dhibbaa dhibbatti deebiisaa deebisuu nama rakkisa jechuudha. Nama haaraa bifa jijjiirrate kun dafee daddabra malee nama baay'een ajjeesuu wanti jedhamu jira. Dhugaa keeti kun akkuma beekamu ji'a
lama sadii dura natti fakkaata naannoo Great Britain biyya sanatti kan isaan akka gaariitti qorannoo gaggeessaa jiru. Namni yeroo dhibamu vaayirasii sana keessaatti fuudhanii genetic sequencii godhanii ilaalanii vaayirasii isa kan jira matamiitu uumame kan jedhu akka gaariitti qorannoo waan gaggeessaniif dhageenya isaan irraa jechuudha. Qorannoon tokko tokko akka agarsiisutti jijjiirama vaayirasa sanaa amala vaayirasa sanaallee jijjiiraa tokkorraa tokkotti dafee darbu amma persentii yookaan dhibbeentaa 70tti namatti darbaa faffaca'uu danda'a kan jedhutu jira. Garuu immoo dhibeen kun jabinni isaa yookaan seveeritiin isaa immoo akkasuma nama waan nama sodaachisu miti jechuudha. Kanaaf yeroo kun daddarbuu irratti saffisuu danda'a. Garuu nama baay'ee ajjeesuudhaan maal jechuun ganaa qorannoon itti godhachuufaadhuma jira. Garuu amma yoonaatti waan beekamu. Egaa vaayirasiin bifa biraa immoo Afrikaa kibbaa keessatti ka'uu dubbatama. Waa'ee kana irratti mee xiqqoo naa ibsaa. Vaayirasiin muteetii gochuu yookaan jijjiiramu jechuun waan haaraa miti. Vaayirasiitti koovid jalqabumayyuu bineensarraatii jijjiiramee yookaan muteetii godhee gara namaatti namarraa immoo namatti faca'uu jalqabe. Namarraa namatti yoo faca'u immoo muteet godhaa jechuudha. Saawuz Afrikaa keessatti mul'atee jiru dhageenya jirra. Akka nu hubachuutti iddoo hundumaayyuu jiraachuu mala. Garuu kana jiraachuu dhiisuu isaa bira ga'uudhaaf qorannoo barbaachisu genetic sequencing kan jedhamu gochuun barbaachisaadha. Haa ta'u immoo garuu inni biyya Ingiliz jiru kuni fi Saawuz Afrikaa kuni babal'atee nama baay'eetti darbuu danda'a kan jedhu yaaddoo jira. Haa ta'u immoo namooti isaan qabaman immoo warra kaan istireenii yookaan gosa vaayirasii warra kaanii wajjin yoo bira qaban ilaalanii nama baay'ee ajjeesaa kan jedhu qorannoon dhugaan baane. Kan COVID-19 isaa ta'uu isa amma bifa jijjiirratu isaa ta'uu uummanni maal gochuu qaba? Kanaan dura tooftaalee dhibee kana ofirraa ittisanii waan adda addaa kan godhamutu jira. Namarraa fagaachuu, haguuggii fuulaa uffachuu, harka ofii dhiqachuu, talaalliin immoo yeroo dabaleen isaan ogaa fudhachuudha jechuudha. Dhibeen kun akkamitti tokkorraa tokkotti facaasee bakka gaariitti waan beeknuufi talaallii fudhannes fudhachuu baannes jijjiiramni yookaan muteeshiniin kun jiraachuu baates dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf tooftaa kana gargaaramuudhaan matii of eeggachuu qaba. Dooktar Masfin Ittaanaa deebinaa laattaniif galatoomaa. Galatoomaa. Kan dhaggeeffachaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Yuunaayitid Isteetsi akka bulchiinsi abbaa irree mootummaa Kuubaa, mootummaa Venezueelaa Nikolaas Maduroo seera malee biyyi bulchuu jiru gargaaruuf jedhee horii hin baafne horii uummata hin saamne dhowwuu jirti. Gargaaruuf jedhee horii uummata hin saamne dhowwuu jirti. Mootummaan biyyi akka hamaama lamaan maallaqa biyyaa harka deeffachuu jira. Yoo namni Kuubaa biyya alaa jiru nama ofiitii horii ergu keessa hata. Biyyoota moggaa lafa Kuubaan qubatanii keessa jiran keessa waraan Kuubaa qofatti horii namni biyya alaa ta'e firuu ofiitii ergu keessa hataa jedha. Keessa hati jedha. Ameerikaatti ittaanaan ministeera haajaa alaa addunyaa biyyoota gama dhihaa Ambaasaadar Maayikel Kozaak yoo dhiyoo tana rakkoo Kuubaa irratti dubbate. Waraanni Kuubaa horii kana waan guurratuuf qaba. Dhimmi Venezueelaa kan itti seenee kasaareen kan irratti ofiin gargaara. Waan kutate waan hafammoo akka ummati suuqilee mootummaati wabitatuun tolchaa jedha Ambaasaadar Kozaak. Yuunaayitid Isteet amala Kuubaa kana dhaabuuf jetteetiin karaa akkaatiin horii irra dhaabuu jirti. Horiin kun akka karaa mootummaatiin adun taatinu akka karaa ummati fedheen ergamu karaa qaqqajeelchuufii jirti. Karaan lammeessoo Yuunaayitid Isteet mootummaa Kaastiroo ka horii tuulachuu jiru kana irraa dhowwuun hin jirtu waan inni hojjetu kan addunyaatti himu. Mootummaan Kuubaa ogeeyyoota fayyaa biyyisaa addunyaa keessi yaaniitiin namaa wallaanaan hedduu qaba. Warra kanirra horii guurrata. Karaan guddaan mootummaan Kaastiroo horiin guurratu guddaan iyyuu kana akka Ambaasaadar Kozaak jedhetti. Warra kanaan walla ogeeyyoota akkanaa kan mootummaan isaa alaatti ergu kana minda warri argaturra harka 90 ofuma fudhata. Doktorooti kun inuma hojjetan malee horiin guma tokkollee harki isaanii hin ga'u jedha Ambaasaadar Kozaak. Biyyooti hojjettooti Kuubaa keessi jiran minda hojjettooti suni baankii mootummaa abbarree Kuubaan naquu dhiisanii baankii mufii galchan akkaawuntii mufii galchan. Akka mootummaan abbarree Kaastiroon kunin horii kan hin argan dhimma Venezueelaatiif ittiin hin fayyadameef tan tolchuu jiran. Yuunaayitid Isteet karaan dhibiin isiin mootummaa kanarra horii hin qabuu jirtu. Dhaabbilee basaas biisuniitii fi dhaabbilee warra nagaa eeguutiif waraan mootummaa sunillee horii irra qabanii karaa suniin adabamanii jedha Ambaasaadar Kozaak. Hojii uummata Kuubaa jajjabeessuu feena. Mootummaa abbarree jajjabeessuun feenuu jedha Ambaasaadar Kozaak. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Egaan raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee ga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,040 irratti akkasumas
meetir baandii 31 kan kiiloo heerzii 12,000 fi 485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti nu bulaa kan isin keessummeesse aan Nugusuu Taamireeti amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aana.